سيدا قطعي كده ودا لا كانون داس يقول لا أنا قول ديبي كنافي ما برجعت أتوامو تينا مرة ديمينا لا قطعي ما قطعي بيبي تشانا أبدي قطعي لا تاي خاطك ما أنت قطعي أنا ما لا لبينا كسرتي خبزات جان ما أبدي قطعي أبدي قطعي متوه لا طايخة مقديشتي ما قطعي ما أركست كوي ما أبدي أمنا دقيقة قطعي ما أستاي تسقبي هنا سفنا زكي فدو أستاي تاي قطعي أتلي قطعي من كوي أما وايس في لاتشيس أما نادقي نادقي أكهري أتدلّا جالتهم في أما بودا وان سيقولون نقولي ملتهم مالين ما أتما بقول فرقت من إين إيشين وان فيتك يا وقت هذه نقولي ملتهم مالين إيشين إيشين ولا شيء سورة وين وتناوجين أتي سلاوي من وجين دم سنجرة وجين دم تا ما أدري إيشين أكش ولا شيء نركا ما أنا كنا ما سبب ما نقول تاني Bagamadan DMC Real Estate duraan apartama mana jireenyaa kaaree takka birrii 1,700 gurguraa akka ture ni beekama. Amma immoo namoota dursa galmaan 20 qofaaf kaaree takka irraa birrii 19,000 hir'isuudhaan guyyoota muraasa qofaaf kaareedhaan birrii 88 gurgurutti argama. Labuu maabiraatii uumama addaa akka qabaatus godhamee seera sheeriyaa irratti hundaa'ee manoonni kun ijaaramutti argama. Bukkee isaatti masgiidaaf madrasaan akka azaanni dhagaamuu fi quraanni qaraamu Kooppaawundii bal'aa kana cinatti argamu. 8% kafaltii duraanii birrii 487 irraa kaasee 60% baankii liqii dhala irraa bilisa ta'e isiniif qopheessinee jirra. Carraa kanatti fayyadamuu warri barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin nu dubbisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka itti nageenyi wajjin haa jiraatu jecha. Arreessatti akka argamaa bakka itti argamu laala mana bareedaa kana keessa jira. Maaliif dhufee? wanti dhufe har'a abdiin ajaa'ibaa qaba jedhe ani viidiyoo argitanii jiraattan ka caaltu irra gadhiise magartuu tume ture waa'ee hajjiit fi jaartii dubbannaan tume ture garuu magartuulleen osoo bubbuliin yeroo masan naa bilbilteet ani waan biraa yaadatii miti maaliif nyaata geessinaaf jedhe malee dhiifama naa godhettee miila jalan na kuftee miila na dhungattee osoo viidiyoo waraabee argitanii an deebisee viidiyoollee maana waraabdee haaqe jedheen ture waan biraatti miti jettee yeroo an tume san viidiyoo channel magartuu irra gadhiifamee argitanii jiraattan miila jalan na kuftee dhiifama na gaafattee jirti walii araaramnee jirra walumaa galatti ani keessan seenuu jarumaayyuu waan si gargaaruu qabaatteen waan si gargaaraa si himaayyuu jette durumaayyuu akkan waan namni akka waan keessa jiru na fakkeessan malee anillee nyaata maan geessinaaf jedhee dubbadhe malee waan biraati miti waan barbaadan ajjeesa jettee yoo feetan aduutu maaltu naqe jettee siin amma walirraa firummaa yookaan immoo saayibummaa akkasii lakkan qabne naa himte jechuudha kanaaf amma abdiin akka waan aaree maaliif tumtee jechuufi na fakkaate nama wajjin dhufa jira achuman eeginaan jedhe bakkuma jirtutti ayya kootti jedheeni haa dhufu eegu jira magartuu wajjin dhufeet maaliif tumte naan jechuu deema an kaameera kee dhoofadheet wooma inni na gaafatu wajjin kan laalu ta'e jechuudha haa innummaan taazabu booda fuudhee viidiyoo kanallee chaanaaluma isaati irra gadhiisa sin ajaa'ibsa innummaan uf laalee viidiyoo irratti ufaa taazabu maaliif magartuu na fidee maaliif tumu iddoo kanaan jedhu taate hordoftoonni isaa arganii maaliif tumte magartuu dhimma jaraati irratti maaliif dhoofte maaliif aararee nama sa'aatii kana Sa'iid afaan calisiisee Sa'iid warwaachisee miilan irra jadheetiin akkasii waa'ee jaraan dubbanne godhe inni garuu san dadhabe amma osoo an jiru na arrabsiistee komentiin guutuun abdii arrabsan abdii seeta kan jedhan argee abdiin ni maraate na fakkaate Sa'iidiin abdii seeta Sa'iid cafaqee akkas godha Sa'iid goota nadhoo Sa'iid maali jechaa dhageenyanii abdiin san argee inaaf hedduu deema na fakkaate maaliif tumte jechuu deema sanna gaafatu deema takka takkaan beekee jira viidiyoo waraabeetiin isiniif mul'isa hanga dhumaan wajjin tura warahmatullahi wabarakatuh hanga dhumaan wajjin tura kaameeraa kee dhoofadheetiin jira egaa Assalamu alaikum. wa alaikum salaam warahmatullahi maal ta'e eestoota Asuma turtay. eewwa toonaa isaa fidde Maal goota? Akka fedhe yoo. maashaallah warrahmaan abbo maali Maali? dhaabbataa wal qixxooftan eessaa fidde Maal goota? an dhalaa wayii yuutuub irratti viidiyoo arge beektaa garuu nama isiinitti fakkaanne seerni Eenyuun si fakkaate? hin beekan jechuun qaama isiisanii ta wajjin tarreessanii ta viidiyoo teetira argisanii Yaa kidhiise obboleettii tiyyaatu. obboleettii yaa eessa wal fakkaatan Obboleeyyan ta'uuf dirqama wal fakkaachuu qabna. jalqaba isiin diimtuu araba fakkaate ati immoo Naajeeriyaa fakkaata isa hodhutan Naajeeriyaa fakkaata. Ana fakkaata Naajeeriyaa si. isii biratti isin fakkaata maashaallah bareedaa Jettee. waaw yaa'oo isaa fidde Aboo taa'e. wallahi bareedde Aboo waa'ee dhimma kiyyaa dubbadhu waa'ee bareedinsi ismootiin hin bareeddu. ati maanaa bareedduu fiddee dhufti tura balballi banaadhaa eenyu cuftee moo Laa banaan isa jira.
Inchuf ne gad. Aywa. Ani bara waa magartoo dhufaa jirse. Magartuu wajjin yoo matu. Nama wajjin dhufaa jiran jennaan. Magartuu waan antumeef natti aartee dhufte se'eet. Magartuu wajjin deematu waan deematu malee. Waan natti aartee dhufte si wajjin see baran. Magartuu nurra qofte mootii yuun harka ajjeesuuf deemti. Mee waa'ee magartuu kana natti hin kaase. Mucatti majjeesti. Waa'ee magartuu mee maliisii sin jedhe. Awin aarte waan dheef. Ambar dhimma ajjii faasee ndani. Waa'ee jaartii ajjii sanaa softee hajji nyaata geessan isii maaliif hin geessine? Maaliif isin naan jennaan aaredheeyaan hidharraa bahuu qabdi maaliif isin jennaan? Dha'uu miti isiin osoo hidhaa seentee andas na jedhe. Garuu achi boodallee walii galle. Deebistee waan naan jette na dhuftee na bilbiltee viidiyoo waraabne na fakkaate gaafsa viidiyoo waraabne na ganna dhiistee gaafan dhee. Maa akkas gooteennaan lakki an dura ajjii maaliif ajjiin gargaartanii jaartii ajjii yoo maaliif hin gargaarre jecha maaf malee ani dhimma isaan irraa qabu hin jiru. Duraanillee akkasumatti waa wanti ta'eef safara isiin kalaa hojjette. An keessa nan naqini dhiifama na godhettee na jala jiidee dhiifama na gaafatteerti. Achi booda wali araaramnee jirra. Amma dhufaa jirti jennaan wajji isii wajji dhuftu se'eetini bilbili kee amma na dinnaanii isii bilbileeyyuu eessa geettan jedheen. Eessa geennamaa naan jette. Akka maal taabaa abdii kennee jennaan na bira hin jiru. Dhufu jira barra isii magartoo dhufaa jira naan jennaani taa'ee isin eegu jira jedheen. Mana itti bobbaqoonni sanii taa'ee isin eegu jira jedheen jennaani akkasitti waan isii wajjin jirtu se'eetini si gaafadhee daatii waan bareedduu haara fidee dhufte. Asitti mootii tanaa dhaabee. Maa namni maashaallah na jedhee na dinqisiifata. Yoo maashaallah jechuun waadhee si jalaa nyaadhoo. Haa nyaattu dhiis quraanatti qaraasifadha. Ganaa quraanatti qaraasifadha. Quraanatti qaraasifadha. Na jalaa nyaattu malee jedhistee. Eessa qaraasifadha? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Edaan isin barbaada isin wal guurattanii as jirtanii. Mo'aan barbaadara yan bara wajjin soodaa wajjin jirtanii. Saayidoo akkamitti? Walumaan jirtanii? Laa waliin hin jiru. Abdii wajjin jiru waan jette. Jara waliin. Beekama jaruma wajjin dhufteet. Jara wajjin jiru waan jetteet alatti haftee seente. Balbala cuftee ammati? Balbala cufee. Cuftee? Maa banaa dhiistan nama eegaa jirtanii maa? Lakki abdiin banee dhiise. Abdiin as ga'e jenna jena hawseentuuf dhiise banaatten. Edaa akkasii. Ambara waan wajjin inni sobdan amma wajjin dhuftanii hagamta akka addaan ta'e. Isin sadiinuu. Dhimma raadhee. Na shawaduufi amma? Kana waliin deema. Na shawaduufi? Akkami dhufee yaatama? Nama akkanaa wajjin deema? Laa tole. Qoqoo dhiisa maa waamte mootii kana asitti? Wallahi wajjin jirta se'an. Yeroo an si bilbilu wajjin jiru naan jette akkami dhuftee yaatama? Jechuun ati gisee reefuu wal dubbisu sana achi taa'ee isin eegu jirat jennaan wayna eedaa jedhee dhufeera. Wayna eedaa? Laa bara abdii jedhee abdii kenni bilbili isaa biizii jedha. Ana eessa wal quba qabna isaa? Eessa wal quba qabna isaa? Akkasii dubbiin maashaallah mucaan maqaan isee wal baranna wal nu barsiise kaabboo fira keetiin. Abdii waa maraadheera jira. Bareeddu? Deemaa waan maal jette? Bareeddu? Waa'ee bareeddu maal? Maal? Wal nu barsiise kaa fira keetiin. Maa haa jedhuuni bareeddu yoo jedheen bareedina isii Ati dhiiskaati calliiskaati wajjin asoo jira. Bareeddu? Si maqaan keenyu? Ililiin jama. Maashaallah. Wallahi bareeddi. Dhugaan illi. Amma matti gabbee garsitaa meeqa jaafitanii kanaan? Eenyuun? Qoyaa jaasutu fixanna. Amma isillee walii araaramnee dhiifama na gaafatte. Dhaggeeffadhu waa'ee bareedina isiin haasa'e. Wallahi qasti. Waa'ee isin lamaan waliin fixachuu wanni na ilaallate. Banne. Saayidoo adannaquu dandeetta bareedina isii mirga qabdaa diimaa rakkoo. Irraa mul'isii itti garsiisita kootu. Maa inni nu argeen bareeddi jedhaa jira mucattiin itti bareeddii jennaan bareeddi jedhee maa rakkoo qaba. Ati callis kaana kalaas. Maaltu si naqesi? Qoomee maa callise taa'anii? Ati si wajjin dhiis kaana dhimma biraatti dhuftee mi? Yaa akki namitti tanaaf wajjin. Wajji waan dhuftanii muurii naqqabataa jirtanii. Yaa akki mootii tanaa wajjin hariiroo walitti hin qabnu wanni waliin qalbii akkana kan dhaabsee jiru. Wallahi mucoon garuun bareeddi sadii isa mucoon barsiismi. Fira ta'e nama barsiisi. Kun obboleettiitii. Ililii yamti. Obboleettiitii. Obboleettee isa wal fakkaatanii? Barsiin barsiisa. Obboleettee wal fakkaatanii? Eessa wal fakkaatan? Waliin fakkaatan abadan. Argaa jirta. Bareeddu obboleettiidha? Obboleettii. Qasti? Maashaallah funyaan jetta boqoo isii jetta hidhii isii jetta dheerin isii isiin qixxoofti malee obbolummaa yoo xiqqoo wal qixxooftanii obboleettiitti malee ni shawaduuf. Qomatii namni nu akkanaa wal qixxaata. Garas deemi garas taa'e. Intee tumteetti dhiisaa Laa garas taa'e deemi. dhiisee mana fincaan isee dhufa tolchinee asuuf goron deemtu maal isinii kenna maal fetan Lawata kan barbaadu. bishaan fa'a Lawata kan fe'u. wallahi waan fetanii Lawata kan. maal isinii kenna maal isinii fidu tallaajaa keessa Lawata kan fe'u. fincaanii dhufa maashaallah mucoon turaa si boon qabdorra. Maal haasa'atu? Maashaallah abdii hedduu takka das jaamjaan. Maaltu dassi jedhu? Ni bareeda hedduu. Kanaafuu? Gisee kana taqqasu fa'a hedduu takka qalbii na fuudhe. Eentu qalbisuu? Fayyaa qabda? Onneen na dhaateen dhugaa. Fayyaa qabdaa sin jedhaa jira. Das jaabar. Wallahi qabadhu laaleen.
maal qabadhee si laala fayyaa qabdaa jedhe maaltu isirraa deessi nama jedha kan Naajeeriyaa moo rifeensa kan qabne kaasii rifeensiin akka waan irraa waan ta'anii malaataa mataa harrii kanatu dassi jedhe. Kana sibira taa'ee jalaa kaasee gubbaa kiyya bareedina kiyya dheerina kiyya irraa na faarsee dila karaa kana dheeraa kana wajjiyaanee dhufne sirraa nagarre garuu faaruu sana ati hangi inni na faarse kana na faarsineen jalaa kaasee gubbaa kiyyatti bareedina kiyya na faarsee garuu maaltu si dhageemaan dila kana kana na faarsee. Namni jabaan nama faarsu maal haa taatuuf si faarsa yoo si jaaladhe yoo bareedina ta'e taate duraa qabda yoo si jaaladhe jaalalli kan kee onnee keessatti malee irraa wakiyyaanii miti kan ibsamtu akka gowwaan ta'in atammaan booda dubbiin akkanaa kun akka faana isin ba'a. Qoonqoo abdii siiba isin lamaanuu jechuudha. Gurra kiyya moo wanni an dhagahaa jiru moo simatu afaan keeti wanni sun bahe. Maal jedhee? Jechuun yoo si jaaladhe ani maali jedhaa jirta obboleettii tiyya jettee fidde wanni yoo si jaaladhe jettuuniif maali? Maaltu si gahee? Maalin? Obboleettii. Ammallee walii wajjin dhiisne sin. Maaluma si gahee jedhe? Ansa idoo duru malee sin jedhamu. Obboleettii akkamii jaalladha? Bakka mucayyoon tun jirtu nan geessinii sin jedhe. Maa wajjin jirtanii wajjin waan dhuftanii wajjin jiraatanii. Wajjin hin jiru sin Waliin jedhe. hin dhufne Saidoo. Waliin hin dhufne. Waliin Obboleettii kiyya jedhee na fide mucattii tana inni illee obboleessa kiyyaa haati keenya tokko abbaan keenya tokko jedhe amma immoo waa'ee jaalalaa walii haasaan as ta'anii. Gaati baate amma isii waa'ee kan kee dubbattee jennaan. Na hamatti? Yaani maa si hamatti miti si faarsitiiti. Si faarsitee isiin jennaan laatummaan faarsitee isiin yoo faarsi. si jaaladhe. Ati garuu Yoo si jaaladhe jedhee yoo si jaaladhe bareedina kan keetii fi waan kan kee hundayyuu onnee matiyya keessaa maalii si godha malee maaltu kana hunda fidee obboleettii tiyya jedhee na fidee ka'ee jaalalaa fi jimni noo maa inni Isiin Saidoo wanni faarsi obboleessa kiyya muwattiin anaaf si wanni isiin si muwattiin si faarsite wayiitiin jiru. Yoo barbaadde ofii faarsi akka dura arraabatti. qoy mee dhaggeeffadhaa. Abdii si badii qabaarati. Durumaayyuu manatti illee laali si badii qaba. Mucoo akka bareeddu tanaati. Fira sante tana. Magartuu osoo magartuu hin jirtu irra fiduun qabdu irratti. Saidoo fira isaa. Hamilee magartuu eeguu qabdaati. Saidoo fira isaatii miti. La hamilee kan kee eeguun dirqama sitti fiduun qabu. La ammaa waa jaalallee kiyya ta'e immoo waa jaarsa kiyya ta'e aadiyaa fidatu garuu obboleettii tiyya jedhee fidee. Maaltu si Amma gahee? deebi'een jaaladha. Amma sanii dhiisaa meem? Kana sanii dhiisa. Habiibi hangaafu mantala akka beeke akka isiin obboleettii tan ta'e waliin fakkaatan afaan keessa waliin fakkaatu isiin afaan argee haasoytu ati afaan arsii haasoytu eessatti waluu fakkaatan giddimaan obboleettii tiyya jettee kaawwanni. Afaan argeetiif afaan arsii gargar si eenyu sin jedhe. Gargara loqonni gargara. Amma san dhiisaati. Ka afaan tokkochuma dubbannaa. Maashaallah. Lakkoofsa baastanii biyyaa dhufte mamma? Isiimoo lakkoofsaanuun baasaa fi maa lakkoofsa isii barbaadda? Hin baasne? Hin qabdi. Hin bareedda amma isin lamaanuu mana keessatti isin wal lolchiisurra isin as na biratti haftu. Maa bakka galuu. Kunoo laal. Achi wal Nama beekaa jedhimee nama beeku dubbii. isin mana tololula kutaan kennaaf anasitti. Dubbii nama beekaa. Kootu bakka bultu illee mul'isa. Ani hin kennuufi. Maali? Bakka bultu. Wal lolanii achitti. Wallahi mucoo ni bareeddi. Bakka bulu dhabeera sin jettee isin kaati. Miti. Achi mataan nyaataa oolurra haa fuudhee deemu. Osa fiigattae. Akka beeta ililli ati jidduu jaraa seentee wadaluun qabdu. As keessa laali manni kun hedduu bareedaadha. Si bashannansiisaa si mul'isee barbaadde kutaaleen kushiinan ni jira kophatti manni fincaanii nama jira. Mee qoy callisaa qoy. Laa isin ambarsi laa isin hin dhabne isin yaade barbaadu dhiliin kophaa as teettu as keessa. Kutaa hirribaa sadii jira as keessa. Magaalaalee barsiisa. Afur godhuuf hin danda'u. Maaliif gootaaf jarraa akka wallolleef isin? La'een ani isi wallolaan argitee beektaa? Isin sadiin walloltan kasaabaa isin. Amma ati dhageeffadhu manni ati kennuufi qabdu isii tanaa kenni mana. Saidoo. Mana kutaa tokkochaa miti dhageeffadhu kaa kutaa sadii afur ililliidhaa kennu siifaa kennu. Ati maa hinaafta obboleettii ta'eeti miti. Maaltu si naqe? Namni obboleettii irraa ni naafa. Maaf ni naafa? Obboleettiin tan ta'een laa obboleettii miti abbaa obboleettii naa seenati. Obboleettii miti kanan naa galee bara. Obboleettii maa jettaati? Fuudhii deemee magaalaallee barsiisa Saidoo. Deemee si fuudhee si deemee magaalaa si abarsa. Ani beeka magaalaa sanaa jara gubbaa waliin baasaan na barsiisa. Akkasii miree simaa kutaa kennu simaa barsiifatu. Amma kasanii dhiisaa anaaf si wajjinaa isaa ililli gayyaana jedhe waan nyaanna beelofteen beeksiti nyaata si affeeree uffata tokko tokko illee kan jirattu shaanxaa takka lama si bitee. Anuu biteeraaf. Maali? Maal bittee? Kalaas fira keetii mi'aan fira kee yoo gargaara rakkoo qaba. Laa hin gargaarin obboleessa. Kalaas ililli caqasi. Oos ati hin dubbatin yaaki. Isin maali kaatan dhiisaa boo? Isin walla isin amma isitu isin lamaa walla isaa jiraame isin irraa baasaan isin jidduu.
Kooqashte. Fuudhii deemi. Maalati? لا أني أستاذ Abdii ati maaltu siin Ati gattaa'e maal taate attaa'e? Attaa'e. أتوني سينك إنجلو ستي Attaa'e maal taate? Sa'iid obboleettii. Gattaa'e isiin har'a dhiisi isiin harkaan baatu. Ilmaan duraan Ililli ati amma anu duraan abdi. Obboleettii akkan ta'e gizumaatti rarraasaa fidde beekeen. Abdi gattaa'e taa'e. إسيدا كابوتا بربادو إسيدا مالنا براتي Taa'e maashaa. Kutaa barbaade si haa kutu. Gatta eessa daati? ست مية Abdi eessa daati? Achi deemee Eessa daatan? إندينا أدا سنكرنا ناجي كني akkamitti sii jiran? مان مان Laaphoon deemtu gattaa'e. Wallaan deemtu. Wallaan deemtu. Haa. Abdii dhiisi lakkoofsa irraa fudhata. Ililli ati magartuu attaa'e maal taate? Magartuu taa'eeti? Haa. Gattaa'e atillee taa'e. Isin har'a dhiise isin tun harka laa bareeduun tun harkaan baatun. Anasitti yaman سرا فرت نانجتي برفان باوتي haa fudhatu irraa. aboo san dhiisaa na dhagee amma mucee waan qoradhu achiin boodan jiruun natti كوي سايدو isin dhiisaa aboo لا ما وني رافرتو ilaa lakkoofsa fudhatu aboo bilbila kennaaf iyyuu an shari'aa wajjinu bood lama qaba bilbila lama qaba an bilbila lama qaba tokko qabadhuti aboo gattaa'e abdii تليفون أنا fira keetiin kennaaf maal أرجنيتي أكيد أرجنيتي ta'e jechaan taa'e achi nati لا أرجنيتي أكيد كده Baga mistirri si harkaa bahe haadha dho'isitullee si harkaa mee ati gattaa'e mistira kamaaniin mistira maatuun dubbanne mistira hin beektu ati waan harkaa bahe mucattii tana tuuxee obboleettiitii yaa mana kanaa si baasanaan jettee tunuu mana kanaa ooy harkaan taa'e nu jalaan tuqini كوي كم مالتا فيا قبل harkaan gattaa'e aboo qoy attaa'e isin amma wallolnaati يا كي سايدو jaakii wallolnaati taa'e Saayidoon erga das jettee mucattiin erga faarsi ati maaltu si بس سيد ati gattaa'e tamam maa cuccufta amma maskootiin qilleensi waan aseenu bareedduu tan argina qaamna ho'aa jira ayyuan gattaa'e سايدو gattaa'e بلا gattaa'e balaa namatu hin bu'u nutti cuccufin qilleensi aseenu maa ajjeesoo adda tumoo akka mul'anne fata mee amma biri gattaa'e tam مال قطع gattaa'e tam isilleen gatteette gattaa'e tam لا قلنا الراباس ما نتيجه hin baati gattaa'e isin hunduu qoy هيجين ما قطع. سكوا يتكوا واسد السارود mee amma mee tasgabbaya nama haarayaanuu akkat keessumaa akka qeeballa yookaan shaayiin daffisneef yookaan bishaan isin finne تليفون انا بيرا سنجت تليفون قبض mee hin qabdu mee lakkoofsi meeqa انا يروسم فرد lakkoofsi meeqa Anuu sii kenna Saayidoo lakkoofsasii. ايه سافو تلا كوسسي Hin qaba. mee isin wacina انا ما قوتشيسي ربي بيچيساجا mee wacinaati isin banne mucaa bareedumsarra hidhii isii hunda hollataa qoy mee callisaa isin amma waan gosa isin himu anama mucaa waan gaafadhu qaba wal barnaa mira keessa fira keetti illee taate dirqama miroo ati fira kiyyeete ati wanta argitee jiruu kan kee diiduuf nama nagayaa ka wajjin jiraachuu jirtu magartu wal dhabuun qabdu sabaa isii isin jidduu ba'uu qabdi Jiruun tamaanii miti. isin jidduu ba'uu qabdi isin lamaan sabaa isii wal loluun qabdan nama jaaratu lamaan adda baasaa jirtaati anas siima نمني سين ادباس تويت نجيران bar ati addan baasnati isitu badii qaba مالي isitu badii qaba مالي isin lamaan isin jidduu dhufteet ايه نجدو siif magartuu jidduu مالي اما قرتو جالدا haay osoo jaalatu baatee لا gammaa mana ما keetta قرتو تويت نجالدا amma sanii miti جالدا چونو جيرا amma bareeddoo Ooyyee bareedaayyee. waa si gaafadha amma na dhageetta heerumtee Hin heerumne. alhamdulillah an jiruun na hadhoofte mana kana kireeffadhee as kophaa jiraachaa jirra si galeetam guyyaa takka takka abdiin dhufee keessa fiiga magartuu wajjin na dhageetta banee fidhiisaaf jechuudha kanaaf kutaan hedduu jiras keessa يا اكي سنجري برند qoy kaama sii maali برا سنجري بر ما قرتو يو نماتو لو Namni فيتان waliin haasa'u اوس fursa kenni. ما Nee, qoy amma naasofnaa. isi laakenni kun isi manan qaba kutaa moo ni kennaaf isillee bakka biraatti kennaaf dhaabadhu amma waan gootam si baasii jedhe si babbashannansiisee si taphachiisee uffata si bitee bilbila shari'aallee si kaardillee si bitee waa yaa hunda si kiin godhee qabdi waa hunda hin qabdaati ni qabdi waa hunda an singenni kiyya fudhadhu sinjere moo hin jenne shari'aan qabdu Anis isin nama lama adda facaasurra heerumachuurra naa wayyaadha. hin heerumnee miti Hin heerumne. alhamdulillah mattaawoqaa kee harkaa qabda Gabaasii. ni kaanuu hitayyuu anko anji yaa Sayyid na tadha'ee jiruun gabbaasee Hayi. naa wajjin deddeemtee si babbashannansiisee wajjin fataa jedhee uffata babbareedaa isii bashannansiis Hayi. eenyuun isii bashannansiis isii taphachiis maaliif sinjere anallee durallee mana magartuu fuudhu deemti feetam isii fuudhu kuno ha ta'us ati jaartolee lamaan qabdu osoo si beektu si korte isii kuno Korte. Aboo battaa'e kaatabboo isiin. Hayi. Jinniin korte. Laa an nama lameen Amma kana nama adda facaasurra. qoy ati amma qoy mee qoy amma abdi isin waliin lollaati korte maal mee amma isin waliin lollaati Kaleessa akkasi kaleessa dhukkee sirraa dhiitee kalee fi funyaan kalee tantee dhiitee funyaaniin si baasuu baay'ee. Dhiiran namatu malee cannatu namatu babbagana. Eela dhagaye akkasi ati dhiitee kalee keessaa baasuu geette gurra isii kana duuchite dhufteeti
miila jiddee dhiifama gaafattee. Deebisaa barbaadda dhiiran namatuma baganatume. Abdi gattaay. Namatuma beetu namarra deemtee Gattaay. Gattaay gatta weddaas. Si kan hundaas godhata. Qoy deebii kennaafi. Dhagetta ati waan gootu. Namarra deemee nama ati gattaay mee ati gattaay. Dubbii bichaa nama. Abdi gattaay gattaati. Laa taa'e haa guutaa. Maal taate gattaati? Nama lama. Dubbiin akkasiiti. Kabajaati jaanjaa. Mee abdi gattaati. Abdi gattaay mucaa. Laa taa'e haa. Mugadhiisati. Nama gattaay. Ma argistati. Qoy mee abdi amma dhagee gattaay mee asis taa'e taas gabbay hin asufna. Zageeffadhu asis taa'e taa'e. Gattaay atillee gattaay mee. Qoy amma waa isin filachiisa amma. Na dhagee. Annama se'ee barsiisa. Na dhagee. Akka harree ati dullaa jaalattu fidu amma booda waan si godhu. Mee na dhagee amma wal dhageeffanna. Mee wacina wal dhageeffanna. Amma ililliyyee argisee sabaa kee lolaa jiran. Dhugaa. Ati amma waa takka of filadhu. An filan. Nama wajji wanti jettee moo anaa wajji gabbaatee deemtee bashannanta. Laansi wajjin deema jaarsa sadda facaasu. Kalas beenu. Nano dhageeffadhu kwa isin si wajjin deemtee bashannantu. Abadan sa'idu. Isin jeeqaa jirti. Haanu jettu. Amma abdii hin jarjarin isin nurraa gattaa jetam. Hin jarjaramu miti. Awwa gattaa. Nama maal akkanuma taate. Dalaan takka yoo si fedhin dirqii feetaati. Mee isin maal si feetee si wajji haftu. Si diddee baqalaas. Nafeenaa ni miti kan nafeetii dhabaatti maanoo isin ga'e. Nafeenaan na kana wajjin deemte. Kunoot. Mee yoo si feete si biratti hafti moo na wajjin deemti. Na dhageeffadhu. Gisee deebi'ee nafeenaan na waliin deemte jedheen saalfatu obboleetti. Bannee mucaan tun namaaf nama wal ajjeesisu deemti. Nu dhageetti amma yoo isiinus jaalattee si wajjin hafte. Yoo na jaalattee na wajjin deemte waan gootu hin qabdu. Fira keeti mire fira keetirraa waan qabdu bareedduuti ija ililli. Na wajji deemte bashannantee na wajjin bultaa. Naasi. Beenu. Deematuun bultii gaarii isin baadha. Kan eegasiin deemte ati maal godhe? Na wajjin bashannantee na wajjin bultaa mee? Na wajjin bultaa. Gatta maaf hidhan? Na wajjin bultaan maali? Maalat? Ati maaf jala fiida? Na waliin bultaan maali? Na waliin bultaan maali? Obboleettii jettee kaatee. Ati maaf obboleettii fira keeti mee? Isiin waan feete kiyya yoo taate na waliin bultachaan maali? Isin wallolchiisurraa? Ati silaa oolni na wajjin deemsin jedhe wajjin deemta? Maal dala? Isin akkasi wallolchiisne mana na kennaan mana sababa mana loltanii mi? Maal goota? Maal godhari akkati dalagdee dalaga obboleettii jettee fiddee amma immoo akkana danfaa jirtaa miti. Safara isin waan isin si wajjin danfisu kana si keessaa baasa. Barree taabdi tasgabbaa'ime. Waan sirratti dalagullee hin argitanii ati ammoo yoo amma Sa'iidoo jala deemtee bakka inni si kaa'e taa'uu baatee safara sanii deebite tasirra geettu jireenya irraa jiru. Isin maal si goote abdi si fide malee isin toleetti naan. Jirurraa si galcha. Allah kii Isin tole jennaan na jalaa baate. Laan si wallolchiisu. Ati gattaa'e abdi gattaa'e maal ta'a? Gattaa'e maal ta'a? Laa. Waan sirra ga'uun Gattaa'e. An si wallolchiisurra. Sa'iidoo jala deemachuu danda'a. Akkas wallolle kalaas fira keetiin isin. Akkas wallolle ani si jecha ani tajaajilati garsi. namni maqaa kan Dhageeffadhu ani si abdi ani si tajaajilati miti akkas wallolle. Akkan waliin lolle barbaadna na biraateet. Ani illee rakkoo walitti hin qabnu rabbii jedhiiti yoo akkan waliin lolle barbaadne kunoo namitti tana fudhadhu deemi. namitti naa. Ati amma ililli jaalattamu ishii jaalatta. Ati fira kee jaalattamu ililli jaalatta. Fira kiyya jaala. Fira kee jaalattan fuut. Firri hin jiru. Ati isin gaafata. Isin fira keetimi? Isin. Ililli fira keetimi? Kalaas firri ta dhiira biraati. Teeti miti as. Yoo jaartan taate sii dhiisa. Jaalallee tan taate. Inni jaaladhaan hin. Adii baafadhu si yaadu. Yoo jaalallee tan jaartan taate sii dhiisa. Yoo fira kan kee taate garuu sii dhiisu abadan du'e bada malee. Maanguddoo taatu sii ergadha. Gannu dhiisi ayi. Kalaaf naqseed. Mucaa gadhiisat. Gadhiisi maal taate? Ati gadhiisitti meelaan akkasin cabse. Ati mucaa Mucattii giddiin qaba. maal godheddaati? Kaayere. Isin naa ayyamtee. Sa'iidoo jalaan deemee si wallolchiisu. Kaayere. Mana keessi. Mucaa ajjeesisu addamati maali? Dhaggeetta. Gattaa'e kan mucaan tuqinaati firaami. Maa miti. Waa an jedhu malee waan namni biraan jedhu dhageensi hin jedhe moo hin jenne? Jedhe moo hin jenne? Ati dhaabadhu. Gattaa'e ati amma abdi firaami isiisiif fira keetirra ati maanguddoo ergadhu maatii keetitti amma har'a galgala. Ergaddu. Alas maal feete? Ni bilbilaaf maanguddoo lakkoofsa maatii keetiin akka kenni. Maanguddoo ergadhaati fira keetirra maal feetaati? Ati illee magartuu ergadhu lakkoofsa biraa na himi maatii keetitti maanguddoo ergadha duwwaa sagal. Duwwaa sagal. 48. Maali? 48. Anuun ergadheetam. Tamam qoy. Maali? Oro anuun ergadha. Anuun ergadha. Kai. Maanguddoo ergadha. Os wanni si galchi jiru. Sa'iidoo waan Ni jaalatta? Ni jaalatta? Yoo akkanan Anuun laaltu. ergadha jedhe. Siin argatu? Laa yoo akkanan laaltu waan jibbu si fakkaata? Fira keetii maanguddoo ergattaati? Waan fedhe haa ta'u beel bayi beel. Fira keetii maanguddoo ergataati? Sodaati namitti Gattaa'e isin waliin lolnaati.
Fira keetii waan guddaa ergitaati. Maaltu si keessa? Saayidoo waan akkana kana dhaabe. Nama deem. Ni jaalattaa yoo jaalatta dhugaan ni himati. Ati magartuu feeta moo lillii feetaa nuyi dhugaan. Abdi. Ajaa'iba. Saalfatu leenachoon kun gizee maduraa maa obboleettiidha jedhee fidi. Obboleettii miti argitee? Obboleettii maaltu? Amma inni si jaalata moo si jaalata? Si jaalata moo si jaalata? Maalirraa na jaalataan? Intala jaalataan akka tokko inni itti maraan. Waa hundaafuu. Kalaas. Ani uumaaf akkana jedhee beektaa? Ati dhugaan hin jaalanne miti. Amma illee hin jaalanne beeke. Hayyee. Garuu isuma laaluuf akkas jedhee. Gaaf kaan yoo magartuu jedhee waan kan kaase lafarra gangalata. Hayyee. Har'a mucoo arginaa lafarra gangalata. Namni arge fakkaata. Dura si jaalata. Dhageetta. Dura abdii si jaalata. Amma si jijjiiramu deema. Kanaaf waan gootsimu daddafiiti yoo ka jaalatu taate haga har'aa callisee ka taa'aa jiratu taate daddafi haalli itti godhi. Si galee daddafiiti haalli itti godhi. Yoo ka itti heerumuu fedhii qabaatu taate dafiiti mucoo akka gootu godhi ofirraa baasii isatti heeru. Waan biraa osoo hin ta'in. Barbaadu san bichaa mana san keessa kophaa kiyya jiraachuudha malee jaalala isaatiin taa fudhatee kara barbaade. Mana keessa kophaa akkam jiraatta? Waa hundaafuu. Ani dura waan si jaalatu akkasii gangalatti si abeeta amma akka mucoo jaalatu irraa argee jira. Mucoo obboleettii illee miti fira isaati illee miti. Yoo ka fuudhadus taate yoo ka jara jidduu bahe yookaan haala mijeessitti heerumu. Isin jidduutti akka rakkoon biraan dhufu. Amma inaaffaa kan kee aarii kan kee dhalaa biraa fidate fuudhuuf. Waan ani irra godhee mana sanii baasu anatu beeka isii. Ati waan biraa dhiisite amma fakkeenyaaf annan yoo dura iccitii guddaa bahe viidiyoo raabuu jala san isa aarsuuf kan kaameeraa achi jala dhohisee jira argita. Viidiyoo raabuu jira. Iccitii guddaa bahe beekta. Ani yoo dura gadhiisuu deema amma gadi dhiisu viidiyoo kana. Gadi dhiisu jedhe rabbiin si qabe rabbii jedhe. Maal abboo? Gadhiisi. Laala abboo gadhiisu abdiin naara dhiisama. Saayidoo. Garuu amma ilaali inni ana yoo dura. Ana waraabee jedhaani gadhiisi. Yoom kaameeraas keettee? Maaltu siin ga'e akkas jedhaaniiti gadhiisi. Gadhiifamuu qaba viidiyoon kun. Yoo gadhii garuu ati irraa akkam gootanii ati amma jarri wal jaalatte. Naanaa jettee rakkatiin ati. Viidiyoo makana gadi naan. Kalaas amma ati waan gootu yoo ka fuudhee isii haa fuudhu yoo ka si haa fuudhu itti wajjin taa'iti dhaabadhu waan ilaali magartuu naa himi magartuu waa siimu magartuu hedduu isin qormaa ta'e isin argitan abdiillee si jaalata waan si jaalatuuf hinaafa atillee hin jaalatta wanti gochuu qabdu yoo ka jaalatu taate osoo dubbiin biraan deemin gatteessi abdii ansi jaaladhaati yoo inaaftee narratti akka natti aartee narra fuudhu ka deemtu taate dhiisii anuu sitti heerumaa jedhe ittiin dhaabadhu hin jireenyaan kamaali dhaabadhu ka san itti miti si haa fuudhu yookaan immoo yoo ati dhugaan ka itti heerumuu fedhiin qabaatiin dhugaan jaalalan qabaatiin fi maal goota kalaas abdii an mana kan kee keessa galee waan agarraa gooteef galatoomi yoo fuudhu ka barbaade taate dhugaan haa himiti fuudhi naaf sinii jettaan si galee dubbii tan lamaan fixi an viidiyoo waa hundaafuu gadi hin dhiisu ilaalla san wanti jenna. Laa amma tapha biraa dhiisi.